اوكي اتسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم التوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورينا رفتن أنا والرويل كام التويل كام بقربين دتش سمي من أجا ولينو ديبي سفارون تيساتي الحمد لله رب العالمين. إتأنسون هكذا فأبا هندكيتو أمانتي فيتي قبات بكا فيتي جراد أبا فاتي كانكي أمانة هندقتين يجروا الدنيا كلام الكوبر بعد دعنا سنجد إتأنسون متى فلسطين ركعتا الدنيا كيسر مراد دعايرو قرطون دقتين achumaan malee kaan siillee fakkaataa san rabbi siyaa godhu siin jetti. Gaarii akkasuma kaa gartanii obboleewwan tiyyaa xiqqoo isaa dabarsee waan dhufeef na fulchallee guyyuu kaa dhiifama siin gaafadha. Ni beektanii ilma namaati wanni martuu akka abbaan fedhe namaan taatu waliin galtee inshaallah rabbi khayrii haa godhu sirreessuuf tattaafadha. Tigraay irraa haga Israa'elii akkasumas ajjeechaa Noorweetti Oromtitti irratti raawwatame jetti. As jalattis wannoota hedduu biraa qaqqabadhee isin dhufe inshaallah gaggabaabsee haga danda'e rabbi naa laaffisu gurraan isin gaha jechuudha. ربنا غرغار ان شاء الله غاري قالي بريدو لمان اورومودا بكيرا ايغالو نمني دون كاودو كناتي وان بربادو في اكت كتبت سونداني ولمت وان كتبه ان شاء الله متى دري بكيرا ايغالو انا لله وانا اليه راجعون بليتين تينتكا غرتيكا نوروي بيا نوروي كيستي harka namaatiin ajjeefamte sanbata dheengaddaa galgala dilbata yookaan alada yookaan ammoo sanbata guddatti baritti gartanii nu biraa jechuudha sagalee abdatama sagaleen sagalee yoo isin jeeqe naa hima yoo sagaleen isin sirraa'in isin sirreessaa naa hima inshaallah sagaleen kun yoo isin dhibaa jiraate naa hima naa katabaa inshaallah yoo sagaleen hin tulin yoo baheellee deebi'ee isin sirreessa inshaallah mee biran laaluu naaf folchitanii sagalee inshaallah naaf folchaa yoo isin jeeqallee sarumaraa du'aa yeroo godhattuun dagatiin achumaan maleekaan sagaleen bareedduullee rabbi siyaa godhu siin jedhu gaarii akkasuma kaa gartanii obboleewwan okay warri sagalee tan inshaallah biraa sirreessaa sagaleen bareeddu maashaallah akkas inshaallah biyya Noorwee keessatti mucayyoo lammii Itoophiyaa akkasuma Oromtittii takka rabbi warra jannatul firdawsii haa godhu gartee mucayyoo barattee sadarkaa guddaa jirtuu fi dhala ilma namaa ijoollee xiqqoo irraa guddootti gargaartu biyya Noorwee keessatti Tamiimaa Nabras Johar jedhaniin maatii isii illee fira isii guutuu rabbiin haa sabbarsiisu koominitii Oromoo achirtullee haadhaaf abbaallee abbaan amrii ta'anii jiran jedhanii gartee haati ammoo biyya jirti mucayyoo gaarii gartee kan namni gaariin taa'u ka haadha guyyaa irraa bilbiltee dubbistuu fi gartee rakkoolee diqqeen keessa dabartee irraa kaateen ilmaan xixiqqoof akkasuma dardara irratti gargaarsa ilma namaa humarraa ta'e warnoota gartee kanarratti hirmaachuudhaan barumsas biyya san keessatti fixee mucayyoo gartee gaariidhaaf koominitii akkasuma uummata biyya san jiruu fi addunyaa rifachiiste gurbaan ganna 18 cuupheedha yookaan albee waraanuudhaan bakka hedduu lubbuun isii akka dabartu godhe rabbi isii haa araaramu gurbaan isii ajjeesses to'annoo jala oolee jira qormaata irra dhiyeesseef jibbaa islaamaa akka qabuu fi islaama hedduu ajjeesuu waan hedduu dalaguuf akka qophii qabu hime jedhamaa jechuudha to'annoon kun ammoo miidiyaa irraa ala ta'ee wanni hundinuu maaliif wanni inni haasahaa jiru kun waan keessaayyuu koominitii musliimaatiif ilmi namaa yeroo dhagaye rakkoolee guddoo fidu waan ta'eef jedhamee dhoofamee mucaan kun gurbaa gannaa 18ti nama lammummaa dhiigni isaa jaarmanis qabu nama akkasiiti jedhama jechuudha. Mucayyoon tun ammoo umriin isii rabbi si araaramu ganna 34 xiqqeennaan gara biyya Noorweetitti abbaa wajjin baate jedhama jechuudha. Kanaaf wanni akkanaa kun gartanii biyya Noorwee keessa keessaayyuu islaama irratti yeroo masgiida keessa nama hedduu fixan boombiitti darban ajjeechaan adda addaa tumaan madaan hedduu irra geessuun biyya Noorwee keessatti dhalatee ture. Kanarraa akka ka'e mootummaan Noorwees gabbaasee ibsa baasee jira wanni kun gaddatti dhagamu koominitiin Oromoolee akkasuma warroonni mirga ilma namaatiif dhaabbatan hedduun isaanii waan kana gubbaa baasanii jiranii balaaleffatanii jiranii haa ta'u ammoo gurbaan qabame akka isii qofa osoo hin taane ajjeechaa namoota hedduu irratti raawwachuuf keessaa uummata musliimaa jibbaa islaamummaa qabuu fi isaa warri teeroristii jedhan san yookaan gartee jeeqtuu ka gartee ka amantiidhaan jibbaa qabuu fi kana keessa guddatee ol ka'e fakkaata akkasii inshaallah tanasuma dhaabnee bira kunnaa rabbi si araaramu maatii si rabbi haa sabbarsiisu koominitiin achi akka malee itti dhagamee mucayyoo kaayoo guddoo qabduu fi gara laafetti nama gaarii ta'uu isiidha gartee dabarsanii uffata isii akkaataa isiin aadaa gara walloona fakkaatee waan hedduu isiin kakkaateen suuraan gadhiifamillee ni jira rabbi si araaramu alaa kulli haali maatii rabbi sabrii haa kennu jennee agama bira kunnaa jechuudha akka lammataatti akka kennu ammallee odeessisneef jennuu karaa mootummaa Ameerikaati. Pirezidantiin keenya ka Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp akka malee dhukkuba jedhama. Dhukkubbiin isaa kan gartee harka irratti miila irratti dhiiga karaa tubboo dhiiga dabarsuu irratti argamirraa kan ka'e
rakkoon guddaan irra ga'e yeroo ammaatitti dhukkubbiin sun karaa agartee warroonni hayyoonni waan kana qoratanii fi ogeeyyiin meedikaalaa jechuudha warri waan kana irra qoratan namni kun umrii dheeraa hin turu kan jedhutu himamaa jira. Maaliifi wanni kun nama umrii isaa ganna 78 akkas keessa jira. Namoonni akkanaa kunniin yeroo baay'ee harka 135 dhukkuba akkanaatiin ni qabamanii kunis dhiigni onnee irraa ka'e miila dhaqee deebuu dadhabuudhaan karaan hiddaa yookaan ammoo ujummoo tubboo karaa dhiigni keessa deemu kunniin dhiiga facaasanii gubbaa gadi dhaqe ol deebisuu dadhabuu tamsaasuu dadhabuu irraa kan ka'e rakkoon kunniin gala jedhanii kanarraa kan ka'e harka irratti yeroo baay'ee argitan waan akka madaas gubbatti argamu san karaa meekaappiitiin waan san dhoksuuf tattaafachaa jiraachuun mootummaan Ameerikaadha. Wanni sunis san bira dabreeyyuu sadarkaa lubbuutiif sodaachisaa ta'uu